السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاها في أخيسان سنين جدا كبجمتوتا هردوفتوتا كينيا. إيجا فيديو قبابدو تنكيستي ركو بلاي ستوري ولين إلالا. إيجا نمون هدوم بلاي ستوري كينيا داونلودي نوفنغودو rakkoo adda addaa himatan jechuudha. Egaa rakkoo Play Store dha kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Warroonni walumaa galatti jechuudha namoonni Play Store keessan isiniif download godhuu dide yookaan rakkoo adda addaatiif isiniif hojjechuu dide jalqaba settingii keessan ni banattu. Sanbooda settingii yogguu banattan keessi settingii kun mobaayila hunda irratti wal dhabuu gamta maluufu application manager kan jedhu bira deemtu jechuun. Fakkeenyaaf application managerii kana namoonni hedduun ni beekani. Kanaafuu settingii keessa seentanii application managerii kana bira dhuftanii okay jettaniini sanbooda akkan as dabarsitanii dhumarratti all kan jedhu kana jira. Isa jala dhufuudhaan Google Play Store kan jedhu barbaaddanii jechuudha. Fakkeenyaaf kanaaf Google Play Store ni isarratti yeroo tokko kilik goona. Sanbooda haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Jalqaba asirratti clear cache kan jedhu kana ni tuqna jechuudha. Itti aansuudhaan clear data kan jedhu kana ni tuqna. Sanbooda okay jennaani. Dhuma irratti force stop kan jedhu kana ni tuqna. Ammallee okay jennaani jechuudha. Egaa haala kanaan rakkoon Play Store akka hiikamu abdiin qabaa jechuudha. Yeroo Play Store nu dalaguu dide qofa osoo hin tahin qulqullina Play Storetiif wanta nu fayyaduuf jecha yeroo tokko tokko as dhuftanii clear cache fi clear data godhuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa inshallah akka isiniif dalaguu abdiin qaba jechuudha. Of duuba deebitanii Play Store ni bantu. Sanbooda yogguu Play Store bantan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Asirratti accept kan jedhu kana ni tuqtan jechuudha. Fachuuni ni dandeessu jedheetin yaada. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.